Yoo yaa harka foonii kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii seenaa hawwiitii kan ta'an hundumti keessan akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa godha jalata waaqayyoo isinis akkanaa jaalatan abdiin qaba. Yaa waaqayyo shirranyaa miqqeenyaa balleessi yaa waaqayyo. Karaa nurraatti agarsiisi dabalurraa dabsi. Maammadoo debbaa laalee achiif achi fiigu nurraa qabi. Faaxee cheestii firiizii laaltee achiif achi fiigu nurraa qabi. Yaa Rabbi. Nu eeginu tiksi nagaan biyya keenyatti nu godhi biyya keenyas nagaan nuuf godhi innume amma wada gaddaleen ni gabaaleen ማለት ነው hara ixaana kana arfadhee mana kana faa godhee fataadhee kan sunii dhufee fi waa tokko seenee mu fida innis maalidha seenaa jechuu dandeessa ixaanni kunis na jeeqi qaba botaan qayyaraa fi anna seenaa kun maalidha inni sinatti muuf jettu kun naan jechuu dandeessa innis maalidha beektu hara nama wayiin galateeffachuu dhufa jechuun nama lama jiru baay'ee yeroo hunda jechuudha kan na wajjin ta'anii bakkan dadhabeetti dadhabbiina baasanii bakkan aarii kun irraa balleessanii ani sii jira naan jedhanii biyya ormaatti qabanii dhaabanii jechuudha obsanaa laatanii yeroon baay'ee aarii miira biraa keessatti ina sossobanii suuteedhanii akka nama sossobbiidhaan akka mucaa nama urursanii kan na raffisanii fi tokkos akkuma kanaadha jechuun inni sun darbinee yoo wal agarreeyyuu innis obsanaaf kennee jabaadhu naan jedhee yoo naan naga'us innaa adeemsa biyya arabaa keessatti waan hundumaa dandamadhee akka yoo naga'u na godhee obsee sossobee kan asiin nagee fi kan yeroo hundumaa galateeffadhu nama lama jiru siniin jedheera inni tokko yeroo hundumaa halkanii guyyaa na bukkeedhaan dhabamu bakkan aaruutti aarii kun irraa balleessaa yoo ribna oshiroo ina raffisaa jechuun guddaa tokko galatoom jechuun kana jedhee kan sinitti muu qabu dhugaa dubbachuu fi hulataan irraa qabu maal jedhee kan deebisuuf hin beeku yaani gochaadhaan deebisaaf ta'ee maaliin akkan deebisuu fi baay'ee tokko na dhibaa kanaafiyyuu inni tokko immoo yeroo hundumaa akkasa kanaan an gargaaree yeroo hundumaa guyyaadhaan osoo hin taane bakka ji'atti si'a takkaa dhufee anuu sii jira inni tasbaachaa turte inni gidiraa argaa turte inni dafqee akkas xabgootee xinnaa guddaan sii argaa ture an sii jira abshir jabaadhu kaayyoo kee galmaan geessa jedhee yeroo hundumaa kan na jabeessee dhaabee asin nagee eenyudha isinitti fakkaata seenaan eenyudha tanii eeguu dandeessu inni tokko abbaate kanadha ni ji'ana sossobu isa kan argaartu isa kanadha jechuudha isa kana ayyaachuu kun kanadha inni lammaffaan sossobee na raffisu immoo maay moobaayile abbaate kaatu siin nagee seenaan eenyuun himtettanii qinnittee eegaartu hin jiru kan sossobee na raffisaa gaafan aaru kanatti aarii koobaa kanatti ilaalinfataa abbaate kanaafiyyuu ihee ማለት ነው ይኖሩልኝ እድሜ ለነሱ እዚህ ያበቃኝ ማለት ነው ያበቁኝ ነው ማርፍሳ ስለዚህ turte garis ni faataw seenaan eenyuun jettee ijaartii yoo negana qofatatani baate kullaman tun jirute akkamitti obseentaa isti yaadame sirtiyyuu kanaafiyyuu isin jaala sin kabaja yoo fedha keessatti ishee laayikuudha yoo seetti tolle maliisaan jechuun siin rakkisan seenaan na beekama lakkufata na obboloota ko biyya arabaa jirtan durriin kun waan isheen nu goote hin jirti moo hin jirtu isheen xiqqoo nu ajajattee inni guddaa nu ajajattee waan isaan nuun jedha hundumaa mataa keenya gombosonni kan hojjennee biyya ormaa dandamanne maaliifidha qarshii kanaafidha hundumti keessan beektu gaanni waaqayyoof haa ta'u maaf hojjettan miti edha waaqayyo fayyaa nu kenne harka guutuu fi qaama guutuu nu kenne hojii keenyatti bobba'anii dafqinee akka argatnu jechuun iyyuu galata waaqayyoo namni tokko dafqee dafqasaadhaan bula jedhamee eegganuu kenname dafqee dafqa keenyaan buluuni galata waaqayyoo maaf dafqinaa miti hojiin dafqaan dhuftuu fi qarshiin itti dadhabdee fiddu bu'aa qabdi
bu'aa kee kana immoo obboleettii koo hin dogoggorin hin balleessin deemaleetti wanti calaqqisu hundumti warqee miti dhugaa dubbachuun sin jira jechuun qalbii fakkeesse fideen erga isin dabarsuu barbaade sumarraanii Birriin kun akkatti dhuftu ni beektu keessumaa ji'oota kana laala akkatti bulluqaan amma deemee ji'a 10 xumuree galuutti ijoolleen biyya Arabaa beektu akka inni bulluqu jechuun nama mana daabboo seenee toshamaa jiru seenni malee bakkee baanes ni beektu kana dheessatti himuu danda'u. Kanaafiyyuu hin gowwoomina abbaa arge hundumatti qarshii keessanii kennina qoxxoo godhadhaa birrii taa'aa sinin jedhu. Yeroo ammaa kana birrii kaa'anii taa'anii yeroo galan immoo birriin isaanii jireenyi qaaleensi jireenyaa akkuma beekamu ol ka'aa deemeera. Isinitti hima. Lafti ol ka'eera, meeshaaleen ittiin mana bitan ol ka'eera. Kanaafiyyuu abbaan kee, haati kee, obboleessi kee wajjin wal beeku yoo ta'e jaalallee baafattee ta'e yookaan abbaa manaa kee jechuudha. Mana ijaaruuf jireenya kee bor fooyyessuuf taanaan maatii kee hordofsiisaa jireenya kee as teessee xumurtee bareedaa isaatti galuu dandeessa. Kan maatiin kee beekan garuu callumattitu maatiin kee hin beekin mana bareedaatti hin galale sobee mana namaa kaasee lafa namaa bitee wiliin maal jedha waadaa ittiin lafa bitan waraqata kaasee sitti ergee kan biraa koppii gochisiisee feekiidhaan sin goyyoomsin obboleettii koo. Daqiiqaan hara dabarte deebitee siif hin dhuftu dabarte hubadhu. Kanaafiyyuu qarshii kee gaggeeffamu godhee qabadhuuti. Hojii kee xanqarree kaayyoo kee galmaa baate galmaan gaadhu biyyatti galan siniin jedha. Warroonni isinitti tole laayik sheer gochuudhaan na bira dhaabbadhaan siniin jedha. Warroonni maatii kun ta'an immoo maatii koo ta'uudhaan sabiskiraayib margotu beekta. Si'a sadii yoo dhuftan iyyuu mirga qabdu yaani siin loluun. Kanaafiyyuu turtii gaarii. Sarva shemare na ganjite, na shomna bojite na do